Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii oromovoice.org darbu kun amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo kun qophii keenya hagayya 19 bara 2015ti. Har'a tibbanaaf mala jireenyaa qabna. Tibbanaan keenya har'aa haala qabiinsa mirga dhala namaa Oromoo irratti xiyyeeffata. Bara kana qorannoon dhimma kana irratti xiyyeeffate walgeettii waldaa qorannoo Oromoo irratti dhiyaate ture. Qophiin keenyas dhimma kana ilaala. Qophii mala jireenyaa keessatti immoo dhimma afaaniif eenyummaa Oromoo irratti gaaffiif deebii obbo Tsaggaayee Araarsaa waliin taasifne kutaa 3ffaa isiniif qoonna. Kan isin keessummeessu Lalisee Odaajooti. Oduu har'aaf gara dhaabasaa jiraattin isin dabarsa. Akka mul'atan oduu hagayya 19 bara 2015 qabadhee dhiyaadheera dhaabasaa jiraati. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo waggaa 6 oliif manneen hidhaa Itoophiyaa keessatti dararamaa turan hidhaadhaa gadhiifaman. Dargaggoonni gadhiifaman kunneen Roobaa Gaddafaa, Ayiluu Dalasaa, Dajanee Dhaabaa, Baa'isaa Huseenii fi Waabii Hajii ta'uu maddi keenya gabaaseera. Oromooti manneen hidhaa Baatuu fi Qilinxoo irratti murtii ganna 10 xumurachuudhaan hagayya walakkeessa keessa ba'an kunneen silaa hiikamuun kan isaanirra ture dhuma baatii waxabajjii keessa ture. Haa ta'uti dhiibbaaf loogii sanyummaa Itoophiyaan Oromoorraan karaa hundaan geessisaa jirtuun yeroo hidhaa itti darbee fixatanis hagayya walakkeessaatti hidhamuuf dirqamaniiru. Akka oduun nu ga'ee ibsutti hidhamtooti siyaasaa hiikaman kunneen dabaan qabamanii dabaan hidhaan kan itti darbe ta'uun beekameera. Poolisiin Keeniyaa namoota 3 kanneen Alshabaabiif dargaggoota kaadhiman ittiin jedhe maqaa isaanii ibse. BBC'n poolisii Keeniyaa wabeeffatee akka gabaasetti namooti 3 Abdul Fattah Abubakar Ahmed hoogganaa Alshabaab kan Westgate irratti tarkaanfiin akka fudhatamu karoora baasee fi hojjechaa ture. Ramadan Hamsi Kufangwa akkasumas Ahmed Iman Alidha. Namooti maqaan isaanii dhaame kunneen dargaggoota Keeniyaa gara bahaatti argaman kaadhimanii gara Somaaliyaatti erguun akka leenjii fudhatanii Keeniyaa keessatti deebi'anii hojjetan kanneen gochaa turanittiin jedheera poolisiin Keeniyaa. Odeessi kun dabalee akka ibsetti namoonni kunneen Somaaliyaa keessa jiraachuun isaanii akka noolle himameera. Waliigalteen araaraa Sudaan Kibbaa ammas akkuma rarra'etti jira. Torban kana mootummaa fi gareen mormituu waliigaltee mallatteessuuf Finfinneetti wal ga'anii turan. Gareen mormituu waliigalticha fudhatee mallatteesseera. Mootummaan Sudaan Kibbaa garuu sanada dhiyaate dubbisee murteessuuf guyyaan 15 naaf kennamu jechuudhaan gara Jubbaatti deebi'eera. Dhimma kanarratti aariin jalqaba ibsa kan baaste United Statedha. United States akka jettetti Pireezidaanti Salva Kiir waliigaltee kana mallatteessuu dhiisuun isaanii hedduu nama gaddisiisa. Haa ta'uti Pireezidaanti Salva Kiir ammallee sanadichatti quufa hin qaban jedha odeessachirraa ba'aa jiru. Waldhabdee baatiiwwan 20 ture dhaabsisuuf waliigaltee gargaara jedhamee eegame kana mallatteessuuf warreen Finfinneetti wal ga'anis dhimma kanatti akka dallanan odeessi kun dabalee ibseera. Oduun sa'aatii kanaaf qabne kanuma qophii keenyaaf waliin nagaan nu tura. Digani gara sana gara digamu mande
nu baasan addaan baanee nu addaan ba'u malee sooretti haadha sooree irbaanii rabuusa qabaay seeqanii sesseeqanii kan gargaar nu baasa anjaraayin. Kotiyoon abbaan didaa yaadidaa harkoota keessa ogalaaleetiyaa warra baraan dadhabee morma kee jalattanneessa ogalaaleetiyaa sululta looniin tiksu darabaatti galchiidha ogalaaleetiyaa yooman dhufeessi akka ansirraa fagoon jira maalan jira maalan jira yaga yaane maalan jira caccabsee na nyaatee jira anin jiru wali anin jiru yaga yaane anin jiru kukkutee na nyaatee jira kotee nami ciisanii darbatee yaga yaane kotee nami ciisanii darbatee rafeen buluu namni waa morma abdatee yaga yaane maalan jira caccabsee na nyaatee jira. Qophii tibbanaa. Gara jalqaba baatii keessa jirru hagayyaa keessa waldaan qorannoo Oromoo Ameerikaa magaalaa Waashingtan DC mooraa Yuunivarsiitii Harvard keessatti korasaa waggaa taa'ee ture. Korasaa kanarratti dhimmoota Oromoo ilaallatan hawaasummaa, dinagdee, siyaasaa fi mirga dhala namaa irratti qabxiilee hedduu irratti hayyoonni qorannoo dhiyeessan irratti mari'ataniiru. Achi keessaa tokko mirga qabinsaa dhala namaa kan impaara Itoophiyaa keessaatti addattummoo Oromoo irratti xiyyeeffate. Qaamota dhimma kanarratti haasaa taasisan keessaa tokko jaarmiyaa mirga dhala namaaf baabsu kan maqaansaa Liigii mirga dhala namaa kan gaanfa Afrikaati. Qophii tibbanaa keenya har'aatiin kana ilaaluuf deemna jechuudha. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya nagaan keenya kabajaasa sinaa ga'u hanga xumuraatti ni waliin tura. Mirga dhala namaa hamma maal akka fakkaatuu fi beelli jira jedhamu immoo hammam bal'aa akka ta'e irratti dubbachuuf deemna jechuudha. Keessummaa keenya har'aa waliin Dootaa Ajaaramechaa obbo Gaarummaa Waaqessaati keessummaan keenya. Obbo Gaarummaa akkam jirtu baga nagaan dhuftan? Dhiyeenya kana jaarmiyaan keessan kora waldaa qorannoo Oromoo irratti waa'ee mirga dhala namaa Itoophiyaa keessaa dhiyeessitaniittu. Waa'een qabannaa mirga dhala namaa Itoophiyaa keessattuu Oromoo fi saboota gama kibbaa jiran irratti maal fakkaata yeroo ammaa kana akka achirratti dhiyeessitanitti? Qabiyyeen dhiyeesseen guddaan mirgi dhala namaa isa caalaa biyya Itoophiyaa keessa jiru daran yerootti hammaachaa akka jirudha jecha mootummaan Itoophiyaa irra caalayyuu erga filmaan yoo isaa godhame booda kan raawwatamaa jiru cimana dhufee jira. Kun immoo haala hambiraatti deemaa jira, sadarkaan biraarra gahaa jira kan jedhuudhaan dhiyeessanii inni guddaan maal jechaadha interruptible conflict kan jedhamtu jira afaan Ingiliziitiin jechaani mootummaa fi uummata jidduu wal abdeen jiru gara duubaatti iddoon deemnirra gahaa jira jechaan biyya kana keessatti rakkinni guddaan uumamuuf deemaa jira. Kun waan hafu miti. Ulaagaaleen sanaaf immoo affeeru hundumti guutamaa jira akka jiran dhiyeessee jira. Kanaaf yeroo ammaa kana biyya Itoophiyaa keessatti furmaata dhibba keessaa dhibbaan booneerra erga jedhanii boodallee uummanni daramaa akka jiru kan argaa jirru san agarsiisanidha dhiyeessee jechaadha. Mee akka namaa galutti ibsaame sadarkaa biraatti deemaa jira jechuun maal jechuudha?
Baay'ee gaariidha. Egaa akkuma beekamu biyya Itoophiyaa keessa waggaa 25 darban keessa dhiibbaan mirga dhala namaa adeemsifamaa ture. Yeroo irraa yerootti yoggaa kun hammaachaa deemu uummanni immoo fuuldura dhaabbachuu qabaa jenneetu amannaa. Kana jechuun maal jechaadha? Mootummaan sun yeroo irraa yerootti kan godhu keessa deebi'ee ilaaluu dhabuurraa kan ka'e hiriira adda addaa gochaa turanii. Yeroo ammaa kana immoo irra caalaa itti cimaa waan dhufeef uummannis immoo ciminaan fuuldura dhaabbachuu fi haala tokko mijeeffachaa akka jiru qubanni qabna. Kana jecha maal jedhaa biyyi suni gara sadarkaa biraatti ce'aa yoggaa jennu gara jabinaan mootummaan egaa akkuma jiru kanatti yoo itti fufe fixinsa dhala namaatu raawwatamuuf deema kan jedhu shakkii qabnaa jechaadha. Akka Ruwaandaa fa'aa akka Kosovoo haa ta'uu ni mala. Maaliif uummanni hamma ammaatti du'aa dhufeera yookiin hidhamaa dhufeera. Kanarratti immoo Yuunaayitid Neeshiniitti marsaa lama xalaa barreessinee gaafanneerra. Maaliif mootummaan Itoophiyaa ammayyuu taanaan dubbachaa jiru mootummaan dimokiraataa jechaa jira, nuti immoo miti jechaa jirra. Biyyoonni adda addaa dhaabbileen adda addaa kana irratti waadaa jiru akka mootummaan Itoophiyaa dimokiraataa hin taane. Mootummaan kun akkasumas jedhee yoo nu falmu qaama biraa niitiraalii kan ta'e dhimmaaf kan hin loomne affeeree biyya isaa keessa kan jiru akka qorachiisu irra deddeebinee gaafanneerra. Ammas kana itti fufaa jirra. Kanan ta'u taanaan mootummaa kanaa fi uummata gidduu haalli jiru fokkachaa akka dhufuudhaan irra deddeebinee himaa jirru. Jaarmiyaalee mirga dhala namaaf baabsan kan akka Amnesty International, Human Rights Watch fi Liigiin mirga dhala namaa gaafa Afrikaa Itoophiyaan dimokiraatawaa miti jechaa turtanii jechaa jirtu. Biyya keessaas warri hidhamaa jirra, ajjeefamaa jirra jedhanii warri mormitoonni siyaasaas jiru haala kanas. Mootummaan Ameerikaa Pireezidaantii Obaamaan immoo achi dhaqanii mootummaa dimokiraasiidhaan filatame jedhani. Biyya karaa dimokiraasiitiin nan dursa jettuu fi humna guddoo kan taate jirtu Ameerikaan Itoophiyaa kana qixxee dubbisuun yookaan immoo Obaamaan achi deemee dubbisuun hojii keessanitti bishaan naqaa laata yookaan isin sodaachisaa daranoo mootummaan sun abbaa irree ta'a akkasiin ilaaltanitti ta'a jettanii? Gaaffii gaariidha. Dhagaan akkasitti hin ilaalu. Maaliif immoo Obaamaan biyya sana dhaqee do'achuunsaa haala biraatiin biyya sana do'achuuf kan dhaqee sababa biraatiin dhaqee yoo dhaqees immoo inni gaafatamee barisiin gaafatee dhagaa ittiin adda addaa gaafatanii kan inni jedhee dhuguma mootummaan Itoophiyaa akka dimokiraataa hin taane Obaamaan itti dhamanan haadha. Piraayim ministeerii birallee taa'ee nuti kan do'achuuf yookiin hojii dhuunfee akkuma Chaayinaa fi Iraaniin wajjin qunnamtii qabnaa jedhee haala sanaan kaa'eera. Sana jiru ani yeroo darbe State Departmentii bira waan haasa'ee jira ture. Achirratti kaasee kana mormeera. Maaliif mootummaan Itoophiyaa fi mootummaa Chaayinaa fi Iraaniin wal cinaa qabee pireezidaantii Obaamaanii haasa'uu hin qabu. Maaliif biyyoonni sun lamaan dimokiraataawota miti sirumayyuu ibsataniiru. Mootummaan Itoophiyaa immoo biyya dimokiraataa jedhee sana jala taa'ee uummata daran dara'uunsa sirrii miti. Haala sanaa illee qixa jala sanaatiin illee isaan ka'uun qabu kun kana gaditti balaaleffatamuu qaba kan jedhudha malee Obaamaan Itoophiyaan dimokiraatoftuudha kan jedhu hin qabu. Dhuguma kun siyaasadha. Akka biyyaatti immoo biyyi akkas ta'eera akkas jedhee himateeraadha malee mootummaan Itoophiyaa dimokiraataadha kan jedhan hin dhageenye ammayyani. Kanaaf akka itti akka ilaaludha. Kanaaf inni achi dhaqee haasa'uunsaa waan nuti hojjennu waan faallessuu hin qabu. Inni dhaqee ilaalee waan itti dhaga'amu haasa'eera. Mootummaan Itoophiyaa dimokiraataa jedhanii kan afaan guutatanii dubbatanii qabanii sassoota'e raayisheen nyaamtu gargaartuu taa'an jechaadha. Erga Obaamaan deemanii galanii qabannaa mirga dhala namaa biyyattii keessaa hidhuuf ajjeesuun lafarraa nama buqqisuun kun tasgabbaa'eera moo akkuma duriitti deemaa jira akkasiin hubattanitti? Itti caalaa jira. Maaliif biyya keessatti kan ta'an jiru kanaan nageenya kana odeeffannoo nan qabu maaliif Obaamaan biyya sana keessa yeroo ture akka guutummaatti mootummaan Itoophiyaa dimokiraataa ta'ee argame yookiin immoo kanaaf akka dhufee isaaniin jajjabeessuuf akka dhufetti haasaa jiru kan jedhudha nan dhagaa jiru. Suni sobara sanaa guuganii maaliif Obaamaan waan baay'ee dubbateera. Biyya sana keessa illee taa'ee Obaamaan waa'ee biyya sana keessa jiru. Piraayim ministeeriin suniyyuu kan hojjennu waan baay'eetu jira. Rakkina baay'ee qabnaa hanfuramuu qabu baay'ee jira jedhee dubbateera Hayilamaariyaam jechaadha. Kanaaf itti caalaa jira. Namoonni hojiirra ari'amaa jiru. Akka fakkeenyaatti yoo kaase odeeffannoo nuti qabnu gara nama 500 olii fincaarraa sukkaara faabrikaarraa kan ari'aman baay'eedha. Bakka adda addaattis immoo namoonni hidhamaa jiru. Ijoolleen caalayyuu naannoo Shawaa keessa
kan hidhaman baay'een akka jiran dhagaa jira. Kanaaf waan ilaafuu hin qabu. Maaliif irra caalaa isaan amma uummatan goomsa jiranii biyyi keenya dimokiraataa ta'eera biyya lafaa irratti akka itti fudhatameera. Obaamaan Ameerikaan akka itti miidhaaleera jedhanii isa kana ammas akka daawwatti fudhatanii uummata irratti akka jiran dhagaa jiru. Ammaa kana daaspooraa jedhanii namoota affeeranii wanta godhamutu jira. Uummanni immoo at the same time miliyoona 20 beela guddaadhaan saaxilamee osoo jiru mootummaan sun abbaa irree ta'uusaa kan agarsiisu horii baay'ee baasee namoota sana affeeree lafa gurguruuf yeroo jirutti uummanni hammi kun dhumaa akka jiru gurra kennuuf hin dandeenye jechaadha. Kanaaf wanti laafee hin jirutti cimee qabame. Mee amma sagara dhumaatti kaaftan kana waa'ee beelaa kana. Oromiyaa bahaa fi kibba bahaa waggaa tokkoof bokkaan hin roobne namni beelahee magaalaa keessatti kan nyaatu dhabee rakkataa jira. Horiinis du'aa jiru jedhu. Affaar keessallee akkasuma. Quba qabdu wanti kun hammam hamaadha? Baay'ee hamaadha. Baay'ee hamaadha. Quba qabaanii duraan jalqabee uummanni Harargee keessa jiran irra caalaayyuu walitti bu'iinsa warra waggaa deemee wajjin yookiin milishaa mootummaan achiisee bobbaasee irraa jalqabee uummanni buqqa'ee sun iddoo bakka isaatti illee deebiin beelaa saaxilameera. Waggaa tokko dura kunaan jalqaban ammayyuu miti. Kanaaf irra caalaayyuu Harargee keessaa fi Affaarii fi naannoo Oromoota naannoo sana jiranii jiru baay'ee hamaadha. Kanaaf walumaa galatti miliyoona 24tu beelaa jira. Keessaa immoo 14 immoo har'aa borutti gargaarsi hin qaqqabu taanaan gaaga'umsa guddaadha akka odeeffannoo qabnu. Mootummaan kun hamma ammaatti illee amanuu hin dandeenye. Karaa miidiyaa adda addaa kan isaan haasa'anii walumaa galatti rakkina biyyoolessaa fakkeessanii haasa'uu barbaadu. Garuu kun sirriinti. Rakkinni biyyoolessaa yoo ta'e hanammaachuu danda'e gargaarsa gochuu kan hin dandeenye yookiin immoo hiikaa barbaadu waan hin barbaanneef yookiin waan seeneef waan kun babal'achaa dhufeera. Ammas taanaan atattamaanii uummanni kun akka gaaga'umsaan biraarra hin geenye kan jaalala hin geenye mootummaan kun xiyyeeffatee karaa uummanni kun gargaaramu gochuu qabaa jecha. Kanaaf akkuma gaaffii natti na gaafatte beelli amma uummata Itoophiyaa irra gahaa jiru daran hamaadha. Isa kan caalaa jechuudha. Maaliif dhoksu laata? Maaliif mootummaan nyaataa nuuf dandeesseetti qonnaan bulaan miliyoonera ta'eera biyyi guddachaa jirti jedhama. Gama tokkoon immoo miliyoonni 24 waggaa beela'u. Maaliif dhoksa mootummaan? Mootummaan Itoophiyaan yoomiyyuu taanaan yeroo itti fooyyofte hin qabdu. Mootummaan kun jalqabumarraa qabee kan isaan irratti xiyyeeffatan maa'inni uummata gadadoo keessaa baasuun osoo hin ta'in ofii isaanii lafa gurguratanii waan adda addaatiin of tursuu waan barbaadaniif ammas taanaan mootummaan Itoophiyaa gochuu kan qabu akka mootummaatti uummata irratti xiyyeeffachuu qaba jenneetu amannaa. Sana gochuu hin dandeenye ammas taanaan wanti kun qoratame Yuunaayitid Neeshiniitti ammas barreessaa jirra. Yuunaayitid Neeshiniin mataasaa iyyuu amaneera akka rakkinni biyya sana keessa jiru mootummaa Itoophiyaas amanuu hin dandeenye. Yoomiyyuu taanaan rakkina kamiiyyuu hiittaa mirga namaarraa kaasee hamma beelaatti akka amma mata lafarraa buqqaasaniitti mootummaan Itoophiyaa yeroo amanee kun kanaadha jedhee fooyyessuuf yeroo hojjete hin qabu jecha. Kun jecha ammaa jechaadha. Kun isaaniif aadaa ta'ee jira jechaadha. Mee amma gara oosaatti deebina obbo Gaaroma. Lakkoofsaan eertaniittu namoota hidhaa keessa jiran Oromoota keessattuu namoota ajjeefaman namoota hidhaman biyyaa bahan madaahan jettanii meessa nuu ibsaame lakkoofsaan kan hidhaman kan ajjeefaman kan biyyaa bahan beekuun danda'ama hagam ta'a jechuun danda'ama Oromoo nama mana hidhaa jiru. Walumaa galatti hin danda'amu jedhee sirriidha. Maaliif akkuma jennu Oromoon ani irra caalaa yeroo baay'ee dubbachaa ture kan akka kanaan dura maaliif mootummaan Itoophiyaa isayyuu barana miliyoona 93,000 mana hidhaa jira jedhee oofishaalii himateera. 93? 93,000 fi 44. Kana inni timee international prisoner state kan jedhu international waan dhaaba tokko jira Ameerikaan akka keessatti biyya naanneetu waan akkasii waan namoota hidhaman eessatti akka hidhaman ni akka hidhaman qoratudha. Kanaaf Itoophiyaatiin maal jedhee kaa'eera IPS jedhu kuni biyya Afrikaa keessa biyya namoo hidhuudhaan beekamtu sadarkaa lammaffaa South Afrikaatti aanee kaa'eera. Egaa mootummaan Itoophiyaa barana 93,000 amanuun isaayyuu waan guddaadha. Kun jecha ammaa jechaadha. Dhaggeeffattoota keenya mariin keenya hin xumuramne kutaa lammaffaa kana torbee dhufu qabannee deebina waan nu caqastaniif horaa bulaa an Dassuu Dulaati.
Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya kun qophii mala jireenyaati. Qophii mala jireenyaa har'aa keessatti gaaffiif deebii waa'illi keenya Liyyii Galatoo obbo Tsaggaayee Araarsaa waliin taasisee kutaa sadaffaa qabannee dhiyaanneerra itti dhiyaadha. Yeroo baay'ee namni Oromoo yeroo bakka tokkotti yeroo isaa waliin dubbatu namni biraa dhufe yookiin afaan Amaaraa dubbatu yookiin immoo afaan Faranjii dubbatu dhufe namni martuu afaan Oromoo dhiiseeti afaan Amaaraa fa dubbata fa jedhanii attam wanti akkasii mudatee beekaa yoo ka ta'u taate maaliif akkas ta'a jaalala ilma namaatiin qabaniif akkas moo afaan biraa ka afaan Oromoo caale dhufe jennaan namni martuu afaan jijjiira. Amma afaan kamiyyuu afaan Oromoo akkamitti caala? Afaan tokko afaan kan biraa akkaataan itti caalu waan hin beeku. Afaanonni qixxuma. Namni ilmi namaa waan qixxee ta'eef afaan ilma namaas akkasumatti qixxuma. Afaan tokko afaan kaan caaluu hin danda'u. Garuu uummanni dubbatu sun yoo mataa sammuu isaa keessatti afaan keenya afaan ormaa kana gadi jira jedhee yoo yaade waan ittiin qaanu yoo ta'e yoo namni biraa dhufee afaan biraatiin itti haasa'u switch godhanii afaan isaaniitiin itti haasa'uu danda'u. Amma yoo faranjoota wajjin taanu yoo abashoonni jiraattee afaan Amaaraatiin dubbachaa turre gaafa faranjiin tokko dhufte afaan faranjiitiin dubbii keenya haasawaa keenya itti fufna. Maaliif suni kabajaaf namni afaan kee hin beekne tokko yoo si bira dhufu kabajumaaf jettee akka innis tapha san keessa galu yoo barbaaddu afaan isaatiin itti haasofta, afaan isaatiin walitti haasofta akkana goota gaa. Oromoonnis gartokkeeni waanuma kabajaaf jedhanii waan nama hunda ofitti qabuuf jedhanii afaan isaanii dhiisanii afaan biraa haasa'uu danda'u. Kun immoo waanuma because of historical relationship between the languages kanaaf jedhaniis hin haasa'u. Biyyatti garuu namni amma afaan Oromoo dubbatu waan isaan nama afaan Oromoo dubbatu akka nama biraa jibbu akka nama siyaasa Oromoo kana keessatti lixee akka nama warra Itoophiyaa irraa fottoqnee banna jedhu akkasitti waan laalaniif waan jarri immoo kana with terrorists etc laalaniif kanaaf namni sodaata because the identity is securitized kanaaf jedhanii afaan yoo namni biraa dhufe afaan Amaaraatiin haasa'u. Kanaan galle ati biyya Habashaan qabattee ama Oromoo irra jirtu sanitti yoo afaan hojiilee dirqiin namarra kaanii afaan Amaaraa namni dubbata. Garuu biyyuma amma akka Awustiraaliyaa fa'aa, Ingiliiziin fa'aa, Ameerikaa fa'aatti illee namni gurraachi biyya sanii si dhufeeti Habashaanee siin jedha. Nama Oromoo lafaa ka'eeti afaan Oromootiin yeroo tokko nama dubbatu argitu. Ati Oromoo siin jedha Oromiyaa dhufte jedhee nama si dubbatu argitu. Garuu isaan maraattuu isaaniillee Habashaanee jedhee ija si babasa yoo lakki an akkasii miti jette siin lola si dheekkameeti raasuma faranjii kana eessaa burqee konfidensi moo attami wanti kun maalirraa burqe. Namni afaanuma inni dubbatu kana yoo beeku ummanni hundi addunyaan hundi afaan isaa kana haasa'u itti fakkaata gaaf tokko. Especially namooliin isa fakkaatan sun afaan isaa kan dubbatan itti fakkaata. Amma har'a galgala namichi tokkoon arge namichi ani waanan beeku natti fakkaate Facebook irratti Oromoo natti fakkaate. Namichi Oromoo miti Amaara wayiiti. Amma yoo ani argu namicha kana hin beeka jedheen afaan Oromoodhaan itti haasa'e supermarketii keessa. Namichi akka nama biyya tokko irraa dhufe akka nama Itoophiyaa irraa dhufe wal beekneerra. Innis na beekeera. Ani immoo Oromoo natti fakkaate waan namicha beeku tokko natti fakkaate. Jedhee akkam jirtan akkuma akka jennaani namichi I didn't know naan jedhe. And then he said ይቅርታ ኦሮምኛ አልችልም naan jedhe. Anis sorry nan dogoggoree nama beeku tokko natti fakkaateeti homaa miti jedhee afaan faranjiitiin itti haasa'ee irraa deeme. Maali namni si fakkaatu yoo argitu namni sun waanuma afaan kee beeku sitti fakkaata. Dallansuun eessaa dhufee yaaraan gaafachuun homaa miti garuu lakkan akkasii miti yoo jette dallansummaa eessaa dhufee. Inni immaa
waan biyya keessa jiru siyaasni biyya sanii sirni biyya sanii amma ammaatitti afaan Itoophiyaa duuchaa afaan Oromoo afaan Amaaraati jedhanii akkanatti barsiisanii guddisan ijoollee. I mean in everything, in the civic education books, the way people think, akka afaan sun afaan saba tokkoo afaan warra Amaaraa akka ta'e miti. Afaan biyyattii godhanii akkasitti ibsan. Abashaa hundi, Itoophiyaa hundi akka afaan san dubbatu beeku namni hundi. Yoo ani hin beeku jettu waan mormituun itti fakkaata. Waa irraa fagaachuu barbaadde. Atis hin beektu akkanumaanu. Isaan waan bara dheeraadhaaf afaanuma kanaan barataniif miidiyaan kanuma haasaa, mootummaan kanuma haasaa, mana murtii yoo deeman kanumaan haasa'u, kanumaan itti fayyadamu. Bakkuma deemanitti poolisiin kana haasaa. Kanaaf ummanni hundi kan beeku isaan itti fakkaata. Garuu ummanni kana hin beeku. Yoo ati hin beeku jettuuni waan siyaasaa itti fidde itti fakkaata. Waan isaanumarraa adda deemuu barbaadde itti fakkaata. Yookaan immoo waan afaan isaanii tuffattee afaan faranjii isaanirra caalsistee akka nama ofitti hin boonne akka nama Itoophiyaatti akkasitti silaalu. Kuni rakkoo seenaati. Rakkoo siyaasa biyya saniiti. Amma afaan Oromoo odoo afaan biyyattii ta'e nutis akkasuma yaanna. Namni hundi afaan sana waan beeku nutti fakkaata. Gara yoo laalte asii soo agartu asii achiinis soo agartu afaanuma kana dhaggeeffatta. Keenya yeroo turre amaartichi tokko oduu afaan Amaaraan beekne fooqii kana mara ijaaranii jee. Keeniyaatti akkasuma that's funny. Warri gowwa jechuun moo haganuma mara wanti midhaagu martinuu kama isaaniiti namni afaan Amaaraa hin beekne waa hojjechuu hin danda'u jechuudha. Dhugamaa akkasii amanan moo eessaa dhufe kun? Afrikaa kana baay'ee tuffatu isaan beeki. Waan isaan faranjiin bara kolonializimii sana faranjiin dhufee biyyattii san hin bulchineef. Kanaaf Afrikaa kana hin tuffatu. Namoolii Afrikaa irraa dhufan kana hunda tuffatu. Gaafa biyya isaanii deemanis jarri kun nu qixxee miti nutu caala. Maaliif faranjiin dhufee nu hin bulchine biyya keenya nuuf hin bulchine nuuf hin tolchine. Afaan keenya immoo nuti uummata guddaadha biyya guddaadha. Afaan keenya guddaadha. Afaan kana yoo odoon bariin akkaataa akkanatti akkamitti waan akkana fooqii gurguddaa kana ijaaruu danda'u kan jedhu isaanuma keessatti garuu Itoophiyaa keessattuu uummanni afaan Amaaraa dubbatu sun fooqii takka ijaaree hin beeku. Maali ijoolleen Finfinneetti guddatte ijoolleen warra afaan Amaaraa dubbattu ijoolleen mooderni of gootee of laaltu ijoolleen sun afaan isaanii afaan modernitii itti fakkaata. Kanaaf namni afaan Amaaraa hin dubbanne akka nama baadiyyaa nama guddina hin beekne akka primitive wayii akkasitti ilaalti. Afrikaa kanas akkasumatti ilaalu isaan. Kanaaf odoo afaan kana hin bariin akkamitti kana ijaarti kan jedhu aadaa keessa seenaa keessa jira aadaa isaanii keessa jira. Tuffachuun kun akka Afrikaas of hin laalan bara. Tuffiisan keessaa kan dhufe natti fakkaata anaaf. Yeroon kennallee dhumate nama Oromoo amma afaan Oromoo fadhiisee Amaariffaan nama dubbatu. Ingiliffaan dubbatu kana maalirraa ka burqe namni baay'ee nama afaan Amaaraa dubbatu of jaalata Oromiffarra yookiin ammoo Ingiliffa dubbachuu jaalata. Wanti kunniin waan amma guddina uummata Oromoo irratti amma fakkeenyaaf namni baratee doktora fa'aa profeesara fa'aa ta'e kunniin yeroo afaan ofii dhiisee afaan biraatiin haasa'u qalbii uummataa irratti rakkoo akkamii fida jettee yaaddee afaan Oromoo haasa'uu qaban jetteellee bikkitamoo wattan?